Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Burqaan eegaleetu jira. Egaa qophiin Burqaa akkuma beekamu namoota biizinesii hojjetan maddi Burqaa isaanii maal fakkaata laata? Egaa Burqaan keenya immoo maalirraa arganneeti jireenya keenya guyyaa guyyaa kan gaggeeffannu? Keessumaa immoo namoota biizinesii keessa yookaan daldala keessa jiranii akkamitti jajjabeessina laata? Kan itti seenuu barbaadan immoo akkamitti bira dhaabbanne jabeessine gara sanatti jabeessina kan jedhamuu fi biizinesii yookaanis faayinaansii Oromoo guddisuudhaaf Burqaan kutatee ka'ee jira. Qophii isaa eegaleera. Biizinesii xiqqoorraa ka'anii guddachuun ni danda'ama. Akkamitti guddatee keessa darbe laata? Akkasumas immoo namoota hojii akka kana hojjechuu barbaadaniif barumsa guddaa akka ta'uuf jedheen iddoo kanatti argamee jira. Isinis nu faana turtanii namoonni konkolaataa barbaadanis namooti hojiitti galuu barbaadanis hojii kan biraatti illee onnachuudhaan kaka'umsa akka horataniif illee wantoota hedduurraa barattuudhaan abdii guddaa qaba. Eessayyuu hin deebina. Burqaa waliin turtii taasisaa. Egaa har'a kan inni itti argamu keessummaan keenyarra gurguraa yookaan daldalaa konkolaataati. Konkolaataa bitachuu yoo feetanii kottaa isiniin jechaa jira. Gara sanatti booda dabarra. Garuu isaa waliin dura wal barreetu sana booda gara diinagdee irratti haasa'uu irratti akkasumas immoo haala tajaajila isaan kennan irratti illee ni haasofna. Turtii keessan nu faana taasisaa kan isin faana turan suutuun eega sulaati. Ogeessi kaameraa keenya immoo seenaa lammii taaneeti. Turtii keessan ammallee nu faana ta'u. Dursa waraabaruu daawwattoota keenya wajjiniin dursa maqaa kee akkasumas waa'ee kee akkaataatti jalqabde daldala kana xiqqoo see daawwattoota keenyatti nuuf. Maqaan koo Darajjee Yoonaas jedhama. Amma yeroo kanatti dhaabbata gurgurtaa konkolaataa Piis keessatti hojii gaggeessaa ta'een hojjechaa jira. Dhaabbanni kun walumaa gala kan keenyaa jechuudha. Konkolaataa daldala tutuun seenin dura ijoollee qonnaan bulaa turre naannoo nuti itti dhalanne naannoo baadiyyaati. Maatii qonnaan bulaa keessaa dhalanne jechuudha walumaa galatti. Maatii qonnaan bulaa keessaa yeroo dhalattu maatii qonnaan bulaa keessa namni sadafiin hin jaallatamus maatii keessattis iddoo hin qabu. Namni hojii hin jaallanne? Namni hojii hin jaallanne jechuudha. Ergaallee yeroo ergamtu fiddee dhattee yoo deebite bakka sitti tola. Kanaaf maatii qonnaan bulaa keessatti dhalachuun it is one opportunity. Qaxxaaleessi godheeru jechuudha. Si bakka si gargaara jechuudha jireenya keerratti. Fakkeenyaaf amma gamoolee gurguddaa isaanii Finfinnee kana keessatti ta'e magaalota tokko tokkotti yoo ilaalte kan ijoollee qonnaan bultootaati. Har'a gati meebii namoonni tokko tokko ani qonnaan bulaadha ijoollee qonnaan bulaati jechuun xiqqoose isaanii yoo itti toluu baateeyyuu yoo beezii isaanii seenaa isaanii dhufaatii isaanii yoo qoratte parsantii 90 ol ijoollee qonnaan bulaati. Politika keessatti illee biizinesii keessatti illee ijoollonni dhiibbaa uuman ijoollee qonnaan bulaati. Kanaaf maatii qonnaan bulaa keessatti dhalachuun baay'ee carroomuudha. Qotanii buluu kana dhiistee akkamatti gara daldalaa dhuftee kan soo erga kana jaallatte. Maatii qonnaan bulaa keessatti dhalanne hangafoonni keenya hojii daldalaas hojii qonnaa wal faana geggeessu ture. Magaalaa xiqqoo naannoo baadiyyaa jirtutti galle. Isaan booda daldalaa barachaa jireenya akka kanatti immoo bu'aa bahii sana keessa dabarre akka kanattidha jechuudha kan darbamu. Jiruu wanta xiqqaa hojjechaa turtaniitu gara kanaatti dhufin gara konkolaataa gurguruu irratti jechuudha. Yeroo hedduu daldalli wanta xiqqoorraa jalqabama qarshii xiqqoodhaan eegalama. Sana boodatti kan babal'ataa ofiisaaf bal'isaa of gargaaraa of guddisaa kan deemu jechuudha. Meeti jalqabatti utuu gara hojii konkolaataa kanatti hin dhufin dura yookaan konkolaataa gurguruutti hin dhufin dura hojii akkamii hojjechaa turte? Hojii hedduu hojjechaa ture ani. Hojii hojjechaa ture hojii baay'eedha. Ka'umsumarraa kaane uffata qayyarachuuf waan fedha keetii guuttachuuf maatii rakkisuurra wanti xixiqqoo ati gootu jira. Indaanqollee bitteen gurgurtaa, shonkoraa hin gurgurtaa, dhattee laga isaatii bittee karaatti baastee gurgurtaa jechuudha. Gabaa keessatti waan ta'e hin daldalamaa. Sarraa kaasee gara suuqiitti ce'amaa. Daldala suuqii keessatti sanootu hojjechaa jirru. Deemsa keessa gara Finfinneetti gallee jechuudha. Yeroo gara Finfinneetti gallu jireenya akkaataa kana mija'aan turre. Jireenya mija'aan turre bu'aa bahiin jireenyaa baay'ee ulfaataa jireenya keenya mo'achuudhaaf garuu
harkatti kennuun nurraa hin eegamu bakka. Ati jireenyatti harka kennu jechuudhaa fi lola keessatti harka kennu jechuun wal fakkaataadha. Loltuu harka kenne tokko amma inni si fudhatullee sitti gammadee si hin fudhatu si galee. Akkuma kanaatti jireenyatti yeroo harka laattu hiriyaan keessarraa fagaataa maatii keessatti illee iddoo hin qabaattu yoo tattaafatte garuu jireenyuma kam keessattuu milkaa'uun hin danda'ama jedhee nama na'ani. Fakkeenyaaf yeroo gara Finfinneetti gallu sa'aatii 16 hojii hojjedheeraan sa'aatii 16 hojii hojjedheera yeroo sin jedhu maashinoota irratti opereetara ta'ee sa'aatii 16 hojjedheera. Sa'aatii 24 keessa sa'aatii 16 jechuudha. Sanarratti dabalataa utuma isa hojjedhu immoo hojii mootummaa dorgomee hojii mootummaas argadhee isas hojjechuun jalqabee utuun hojii mootummaa hojjedhu immoo ganama barii sa'aatii 9 kaasee taaksii oofaa ture ganama yeroo sa'aatii 2 ta'u immoo gara biiroo dhaqaa yeroo biiroodhaa sa'aatii hojii dhumee bahu immoo taaksii oofeen galgala sa'aatii 2 itti gallaa. Akka kanattiin kan hojjetamaa ture. Mindeeffamaa turte jechuudha. Hojiin illee hin jiru. Hojii hundumaa hojjedheera. Faafirikaa irra hojjedheera. Konkolaachisummaa hojjedheera. Hojii mootummaa hojjedheera. Hojii qonnaa hojjedheera. Armeen koo amma yoonaa kan isaan jedhanii baraan hojii qonnaa hojjedhee midhaanni baay'ee dachaa baay'atee jedhanii haasa'u. Baratti hojjette. Baraan hojjedhee jechuudha. Harka keessa irra qabachuudha. Kanaaf hojii hundumaa hojjenneera. Waaqayyoon nu gargaara. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti wanti baramaa waan taane ani fakkeenyaaf gaazexeessuudha. Gaazexeessuu amman ta'ee jirutti gaazexeessuu FIBT FIB qofa keessa hojjedhee sa'aatiin achii qabu sa'aatii 2 walakkaadhaan hanga 11 ta'uu danda'a. Saala darbamee hojjechuu danda'a. Garuu an keenya sababa miidiyaa ta'eefidha. Warri kan biraa hojii mootummaa kan ta'anis miti mootummaa kan ta'anis garuu sa'aatii dhaabbataan jira sa'aatii isaanitti hojjetan. Sa'aatii kanaan ala ofiisii biraa kan biiroo biraa dhaqanii waajjira biraa deemanii hojii biraa dabalataa hin hojjetan. Ati amma garuu kanatti amma kaastee ganama 12 kaatee hanga 2 taaksii yoo ooftee galgala 11 walakkaadhaan hojiidha arga baatee booda kana oofuun kee akka hojii dabalataatti akka biyya warra biyya bakkeetti hojjetteetta jechuudha. Iddoo adda addaati biraanchii yookaan damee baafattee hojjetteetta jechuudha. Kanarratti namoonni sodaa ofii isaanii qabu. Tajaajila uummataaf yeroo laattu ati nama kennitee tajaajilu tokko ta'uu fi nama fudhatee tajaajilu tokko ta'uun garaagarummaa qaba. Si galee? Ani amma yeroo hojii mootummaa hojjechaa ture waltajjii hundumaa irratti namoonni kan isaan kaasanii akka mucaa sanaatti tajaajila jecha jedhu kaasu. Maaliif yeroo tajaajiltu hojii isa kan mootummaa dhibaa'ummaan hojjeta yoo ta'e hojii biraa hojjechuu hin dandeessu. Sanayyuu hamma hojjechuu qabduun hojjettu. Si galee? Hojii kan mootummaan sitti kenne sa'aatii sitti kenname sana eeddee abbaa dhimmaa kee gammachiistee utuu anatu utuu namticha tajaajila sabraa fudhatu sun bakka isaa buutee ilaalte utuu ana ta'e hojjettee miira namichatti toluun namicha yeroo tajaajiltu bakka gammachuu guddaa argatta jechuudha. Iddoo sanatti bu'aa argatu tokko namoonni nama yeroo hojii mootummaa hojjechaa ture maal jiru ture akka kanatti hojjeta taana maaliif mana mootummaa keessa teessa biizinesiin hojjettu ati si gargaara harka si qabna birrii yoo barbaade birrii si laanna akkas jedhu. Si galee waan gaarii yeroo namaa gootu tajaajila gaarii yeroo namaa gootu tokko kanatti buufatu gammachuu argatta. Inni lammaffaa fira argatta. Inni sadaffaa addunyaa sana keessa batee addunyaa biraa keessa illee dhaqee galtee bakka namni harka si qaba jechuudha. Si bilbiluu, si jajjabeessuu amma nuun gara hojii kanaatti kan dhufne kaapitaala fudhannee miti kan dhufne tokkoffaa si galee maamila qabatteeti. Nama wajjin wal bartaa baharraa dhiyaarraa kaabarraa kibbarraa nama wajjin carraa wal baru baay'ee argatta. Carraa kana ati biizinesiitti jijjiiruu danda'u qabda jechuudha. Yeroo carraa kana biizinesiitti jijjiirtu hojii akkasii keessa jira hojjetu namichi kaleessa si jaallata waan ta'eef fiigee si dhufa. Inni immoo hiriyaa biraa si fida akka itti biizinesiin kee hin bal'ata jechuudha. Kaapitaalli hin dhufa jechuudha. Inni guddaan mul'ata malee kaapitaala immoo kana iyyuu miti waan irratti dipendi taatu tun taane murteessaadha garuu mul'anni kee immoo murteessaadha. Hojii 2-3 hojjechuu dandeessa wal faana. Amma yoo ilaaltee ta'e qarshii baay'eetu jira kan socho'anii gabaa keessa galanii biizinesiitti hin galle. Maaliif biizinesiitti hin galanii tajaajila yeroo uummataaf asitti laatan xarapheezaa tokko irratti jechuudha. Namarraa waa fuudhaniiru yoo ta'e yeroo makiinaa konkolaataa bahanii qabatan namtichi inni birrii sii kenne sun jireenya kee hundumaa hordofa yoo argite ta'e yoo uffata qayyaratte maal anarraa fudhatee qayyarate eessaa fide siin jedha yoo konkolaataa qabatte maal eessaatii fide anumarraatti fudhe siin jedha. Kanaaf jecha namoonni baay'een yookaan maqaa firaatiin yookaan maqaa maaliitiin birrii baay'ee namarraa guuranii baankii keessa yookaan maqaan beekamne maatiin isaanii darbee kan itti fayyadamuu dandeenye baay'eetu jira birriin akkasii si galee garuu hojii dabalataa hojjete yoo ta'e galii dabalataa maddisiiste yoo ta'e akkuma eenyu yoo addunyaa sana keessa baate addunyaa kana keessa jiraachuu dandeessa jechuudha. Addunyaa kana keessatti dadhabaa yoo ta'e immoo addunyaa kana keessatti milkaa'uu hin dandeessu. Inni guddaan kan jechuu barbaade mul'ata yoo qabaatte
miira hojii yoo qabaate akkaataan ka'umsa keetii guddisa keetii hojiidhaaf kan mijaadha yoo ta'e wanti hin hojjetamne hin jiru. Gadi jettee hojjettee ol jettee jiraachuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf nama duwwaadha kan akka ittiin ol jettee nyaatu yoo argiteetta ta'e namni maaliif akka ittiin nyaata? Gadi jedhee hojjeteeti. Si galee warroonni baay'een isaanii garuu ilaaltee ta'e gadi jedhaniiti kan nyaatan. Gadi jedhaniin hojjeta waan ta'eef nama kan adda godhu gadi jettee hojjettee ol jettee jiraatta. Gadi jettee hojjettee ol jettee nyaatta. Kun uumama biraarraa jireenya nama adda godha jechuudha. Gadi jedhee hin hojjedhu yoo jette ta'e garuu ol jettee nyaachuu barbaadda yoo ta'e garuu yookaan hannatti galtaa yookaan walitti bu'iinsa barbaachifne keessatti galtaa yookaan rakkoo biraa keessa galtaa jechuudha. Masti namni kamuu ol jedhee jiraachuuf gadi jedhee hojjechuu qaba jechuudha. Gadi jedheen hojjetu taanaan takka yaadamu jireenya ol jedhanii jiraachuu jedhee yaada. Tole yeroo eegalte amma kan kaaste irratti qarshiin isin daangessu ati hojiif fedhii qabaatteennaani hanga kanatti qarshiin isin daangessudha. Namoonni hedduun garuu gara daldalaa seenuu barbaada garuu qarshiin qabu kanan qabu jedhanii sababa tarreessu. Namoota kanaaf akka hubannoo ta'utti gara daldalaatti akka dhufanitti qarshiin akkamitti argamame? Daldala keessatti wantoota itti barbaachisan wantoota sadan tokko jiru beezik wanti ta'an jechuudha. Tokko inni guddaan dandeettii ati biizinesii keessatti qabu aktiivii ta'uu keedha jechuudha inni guddaan. Inni lamaffaan qarshiidha. Amma namoonni baay'een ani beeka namoota miliyoona 500 miliyoona 400 qaban garuu biizinesii keessa kan galanii tasa socho'uu kan dandeenye jechuudha. Jireenyi isaanii baay'ee gadi bu'ee kan jiru. Si galee qarshii waan qabduuf ati biizinesii keessa galuu hin dandeessu. Qarshii waan hin qabneef immoo biizinesii keessa galuu wanni si daangessu hin jiru. Si galee namoota baay'ee utuu qarshii hin qabaatin biizinesii gurguddaaraan godhan beekamtii gurguddaa qaban beekaan. Namoota qarshii utuu qaban immoo waa'een biizinesii yoo itti himtellee kan isaaniif hin galle immoo jira. Waa sadii si barbaachisa jedheera. Inni tokkoffaa dandeettii ati biizinesiidhaaf qabdu. Inni lammaffaan qarshiidha. Inni sadaffaan amanamummaa. Amma bara keenya kana ilaaltee ta'e amantii baay'eetu jira. Namni maqaa baay'eedhaan kakata amantii baay'ee hordofa garuu amanamummaan hin jiru. Biizinesii keessatti beezik inni guddaan amanamummaadha jechuudha. Amanamaa ta'uu qabda jechuudha. Amanamummaa yeroo jennu waa tokko duwwaa irratti waan dipendi ta'uu miti. Yeroo irratti amanamaa ta'uu qabda. Namni halkan sitti kenne guyyaa sitti gaafachuu danda'a. Amanamaa ta'uu qabda. Fakkeenya amanamuu tokko tokkotti waan tokko akka carraa birriitti laattee maal jettee deebistee carraa jara sana wajjin wal arguu dhabda. Jarri sunis utuu hin turin amma birrii guddaa kaapitaala guddaa waan qabatan itti fakkaata. Amanamummaa dhabuu isaaniitiin garuu biizinesii keessaa hin ba'u. Qarshiin amma kamuu ta'e hin dhumaa. Rakkina keetti yeroo isaan qofaan argite. Inni tokkoffaan kan barbaachisu dandeettii ati biizinesii irratti qabdu. Inni lammaffaan kaapitaala. Inni sadaffaaf inni bu'uuraa amanamummaa jechuudha. Kun murteessaadha biizinesii keessatti malee kaapitaalli baay'ee barbaachisaadha garuu ija keenya isa dhuma kaapitaala qabaadhu malee amma fakkeenyaaf kaapitaala waa'ee kaapitaala yoo kaafne salphaamatti jechuudha. Namni keenya akkoo ayyaana tokko irratti kaapitaala biizinesii tokko fixa bara. Fakkeenyaaf asitti dhufee indaaqoo lama bita. Birrii 1,000 jedhe yeroo ayyaanaa. Shunkurtii minaamin itti daddabali ati wacii biraa irratti herreegi. Asii dhufee qircaa gala. Birrii 2,000 jedhe 4,000 godhadhu. Asii dhufee hoolaa bita. Birrii 4,000 jedhe. Kana duwwaa dhaamamaa ta'u dhumaree. Hanga boodiitti ayyaana waggaa irratti bita ijoolleedhaan bita ofiin bitata. Kaapitaala tokkotu dhuma bara ayyaana waggaa 3-4 yoo ta'e waggaa tokko keessa jira. Yoo xiqqaate birrii 30,000 40,000 mana nama hundumaatii dhumaa jira bara. Jireenya kee seef godhattee ati birrii 10 baasuudhaaf birrii 11 argachuu qabda. Birrii 10 argattee 11 baasta taanaan ati badaa jirta jechuudha. Si galee biifee kaastee sayyaaneffattee gosa tokko nyaattee sayyaaneffattee waan darbuudha wanni kun si galee. Ayyaana dabaqa ayyaaneffatee darbeedhame wanni booddeetti seenaan haasa'amu hin jiru si galee. Abalukkoo waan akkasii nyaate waan 10 nyaate wanni siin jedhame siif haasa'ametti seenaa irratti wanni sii galmaa'u hin jiru. Garuu kaapitaala yoo qabaatte wal'aalaa taateeti beekaa wajjin dorgomta. Nama hin baranne taateetu abbootii aangoo olaanoo wajjin dorgomta si galee. Kaapitaali bataam murteessaadha jireenya namaa keessatti beezik na'u. Bakka tarree ati hiriiruu hin qabne tokko dhaqee si hiriirsa. Namoota ati wajjin deemuu hin dandeenye tokko si deemsa. Kana kan godhu maalidha? Waan ati harka keerratti qabda. Amma ati waa hin qabdu ta'e. Hiriyaa keettillee fira keettillee dawwalte bilbila si hin kaasani bara. Qoy deebisanii si bilbila si deebisanii si hin bilbila. Nama waa qabu yoo taate garuu namni si hin beenyillee fira koodhaan fira kooti ishee si hin jedhu. Barbaadamummaan kee maalirrattidha jechuudha. Sochii ati qabduu fi akkaataa jireenya kee irrattidha jechuudha. Fakkeenyaaf hojii keessatti yoo si kaase.
Pirootokoolii dirqama yeroo hundumaa karaa baatii kaawwannee suufii hidhannee dirqama jireenya akkasiin jiraatu. Amma nuuni hojjetoonni keenya hundi keenya ganama tuuttaa uffannee makiina miicina. Yeroo kastamariin keenya dhiyaatu immoo wayyaa keenya qayyarannee namni iddoo kana dhufu nama birrii guddaa birrii miliyoona walakkaadha wal qabatee dhufuudha waan ta'eef pirootokoolii kee ilaala. Qabeenya isaa kanaaf akka waastummaatti waan ta'eef pirootokoolii kee gattee moo itti waliin haasofta. Si galee dirqama ani waan teessuma kanarra hin taa'u wayyaa suufii akkasii kana yeroo hundaan uffadha hojjettee hojii hojjechuu hin dandeessu. Bakka xaxamtee guyyaa guutuu akka sarara rakkachaa ooltaa jira. Fakkeenyaaf mo'aa qabaachuu danda'a. Makaanikiidha. Namni jalqaba makaanikiidha kan inni eegu malee tuuttaa irraa eegasii galee yoo tuuttaa uffatee namichi kun makaanikiidha makiinaa kun haasofuu danda'a siin jedha. Akka sedee aman. Namichi kun gimbanyaadha yoo ta'e yoo wayyaan isaa xiqqoo ishee gadi bu'aa ta'e ciccitaa ta'e gimbanyaadha kun naaf hojjechuu danda'a. Amma hidhattee wayyaa suufii pirootokoolii kee gattee hidhattee masumara gimbanyaa yoo hiriirte dandeetti akkamii yoo qabaatte nama si beeku yoo ta'eeti meebii malee namni si hin beekne hin fudhatu. Si galee addunyaan hundarratti pirootokoolii eeggannee jiraannu jira. Addunyaan immoo pirootokoolii hin barbaachifne jira. Addunyaatti wayyaan kee yoo gadi siqe gabaa keessa galtu jira. Addunyaan immoo wayyaan kee pirootokooliin kee xiqqoo ishee fooyya'aa ta'e immoo gabaa keessa galtu jira. Si galee amma namni keenya yeroo baay'ee wayyaa iccitaa uffatanii ba'uun barbaadan. Namni immoo yeroo baay'ee hojii akka humnaa fa'aa wayyaan kee hojjechitaa ta'e qodaa si baachifataa. Wayyaan kee hojjetaa ta'e lafa si qochisiifataa. Yeroo tokko tokko utuu wayyaa bareedaa qabdu wayyaan sarkaan isaa gadi bu'ee yeroo inni itti si barbaachisu jira. Jireenya tokko akkas bakka vaayilaansii himata akkasumatti hojjetamu saayinsii akka itti ala hojjette hin dhufu. Baay'ee namatti tola dhugaa namoonni keessumaa fedhii biizinesii qabanii hojii maal hojjedhan dhiphatanii barumsa hedduu ta'anii kan yaadanii haasaan kun maaliif yoo itti waan xiqqootti waan guddaa baafneetu deemnee wanta guddaa immoo namarraa eenu. Siigalee asumatti haala jireenya keenyaa, haala uffannaa keenyaa, haala nyaataa keenyaa hir'isneeti. Nama gadi jedhee hojjetu immoo ol jedhee guddachuu danda'a booda ta'a jechuudha. Walumaa galatti garuu namni keenya yookaan dhalataa Oromoo taatee yeroo hedduu qabsoo irratti nu beeku, akkuma jalqaba kaate qonnaa irratti nu beeku. Akkuma kanas immoo ciccimoon immoo jiru kan keessaa ba'anii deeman immoo ammatti hubannaa amma kana ga'u qabaatte biizinesii irratti baay'ee gadi buutee hojjettee akkasumas immoo ol kaanii mul'achuus immoo argiteetta. Hundumaaf walitti qabnee garuu daawwattoota keenyaanii namoota akka biizinesiitti dhufaniif maal gorsitameeti? Biizinesiitti dhufu jechuun biizinesii jechuun addunyaa nama keessa jiru dirqama biizinesiidhuma addunyaatti himatu of keessa jiru. Qonnaa irratti biizinesiidha hojii walitti fidde malee attaachimentii isaa biizinesii wajjiniin yoo walitti hidhate malee qonnati qottu wuxxeetamaan taatu. Irraa haftee nyaattee qarshiittiin argattu qonna keessa yoo galte jechuudha. Hojjetaa mootummaa yoo taatellee gaba ammaa wajjin jireenya kee baalaansi gootee madaalle taanaan jiraachuu hin dandeessu. Business means afaan biraadhaan jireenyuma day to day our life ikkoono. Jireenya guyyaa guyyaatti nu jiraannudha. Akkoo business jechuun malee waanuma addaa tokko miti. Business jechuun waan filannu tokko osoo hin taane waan filannoo hin qabne tokko waan itti galluudha sii galee. Business gurguddaa yeroo sochoofnu jiraama. Faabrikaa tokko tokkollee kan manaajeraa ta'ee hoogganu hin jiraata. Sii galee. Biizinesiidhaa fi waa'ee biizinesii beekuun dirqama ta'a. Namoonni tokko tokko biizinesii hojjetu garuu waa'ee biizinesii hin beekan. Akka qurxummii bishaan keessaa natti fakkaatu. Amma qurxummiin umurii isaa likki bishaan keessa jiraata. Bishaan keessaa yoo bahe jiraachuu hin danda'u hundumaa. Garuu waa'ee bishaan sanaa hin beeku. Si galee ati biizinesii keessa yeroo jiraattu waa'ee biizinesii sanaa beekuun dirqama ta'a jechuudha. Nama kan adda godhu uumama biraa rakkoo kan ala tokko. Wanta hojjetu tokko maaliif hin hojjedha? Hamma yoomitti hin hojjedha? Har'a kana hojii hojjedhe boru kan biraatti akkamittiin hin ce'a waan jedhu sana ilaalta dirqama jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhaabbata gurguddaa hoogganuu utuma isaan hooggananii dhaabbanni sun hin du'a. Garuu geggeessaadha. Kana jechuun qurxummiin tokko bishaan keessa jiraata bishaan hin gogaa achuma qurxummiin sun keessatti du'a jechuudha. Utuu akka isa malee hin jiraanne beeku qurxummiin sun bishaan sun akka hin gonneef wanta gochuu qabu tokko godha jechuudha. Nama yeroo taanu nuun biizinesii tokko yeroo hojjennu bu'aa har'a argannu qofatu hin taane yoo kisaaraan akkasii dhufe riiskiin akkasii dhufe akkamittiin seef godha dhaabbanni tokko. Amma fakkeenyaaf kana wajjin carraa kanaan dabalee kan jechuu barbaade dhaabbanni keenya kan cufame sababa ikoonomiitiin, sababa baankiitiin, sababa manaajimentiitiin Faafrikaa haa ta'u kan barbaade yoo ta'u kan cufame yoo jiraate hin banna deeggarsa hin goona nama keenyaaf jechuudha. Maaliif cufamuutu nu jiru hojii dhabaan mileen lakkaa'amu gabaarra hojii dhabee utuu deemu Faafrikaan tokko maaf cufama nurraa. Deeggarsa hin goone, deeggarsa yaadaa hin goona. Wantoota gochuu qabnu deeggaruu qabnu hin deeggarra. Qaama dhufanii nu haasofsuu danda'u, bilbilaan nu wajjin haasa'uu danda'u hin deeggarra. Akka itti yoo wal utubne inni tokko ogummaadhaan, inni tokko kaapitaalaan, inni tokko bakka waan qabdu yoo walitti dirmattee malee addunyaa ammaa kana mootee darbuu hin dandeessa.
yookaan qarshii si bira jira ta'a dandeettiin qarshii sana ittiin hooggantu hin jiru ta'a. Yookaan immoo dandeettii ittiin hooggantutu jira qarshiin sun si bira hin jiru ta'a. Nama keenya bira immoo wanti hundumtuu jira guutuudha. Amma yeroo baay'ee namni keenya sammuu biizinesii qaba dandeettii biizinesii qaba kan inni yaadu yeroo hundumaa kan inni hojjetu waa'ee poolitikaa. Amma yoo ilaalte namni galii hin qabu jetta hojii hin qabu jetta guyyaatti daa'iman guddanne guddisa namni feesbuukitti qarshii hedduu baasaa deema galii dabalataa garuu hin qabu yoo ilaalte ta'e. Sii galee? Daa'iman guddanne guddisa. Akkas ko inni soora kaama humna taati inni nyaachitaa isheen hin guddattu. Hoduu namni zimmene mandaraa odeessu ilaalaa oola sii galee? Maatiin achi biyyaatiin wajjin rakkatanii nu guddisanii birii 100 mana qorichaa dhaqanii wal'aanamuu fara dhabanii du'aa jiru. Nuun asitti feesbuukitti guyyaatti ji'atti torban isaan kaalkuleetii godhee koo kaapitaala tokko bal'eessaa jira bara. Ji'atti namni kamuu birii 10 yoo walitti qabe birii 300 walitti qaban ji'a tokkotti. Birii 300 kan ji'a 3 maatii keetiif yoo ergite birii 900 ergite bara maatii kee gargaaruu dandeessa karaa salphaa jechuudha. Si galee? Namni hojii oolmaa guyyaa hojjetu birii 10 yoo seef godhe maatii isaa lubbuu isaa jira. Hiriyaan keenya obbolaan keenya maatiin keenya haadhi keenya abbaan keenya waan kun birii 100 waan ittiin mana qorichaa dhaqanii kiniinii bitatan dhabanii du'aa. Nuun immoo asii waan nuun galateeffan yookaan waa'ee poolitikaa sanaas beeknee ibsa gaalaa jechuun nama poolitikaa taanee odeessina. Waa'ee poolitikaa isaa oolla. Yookaan namichi nama biizinesii ta'a yookaan nama qonnaa ta'a. Yookaan waama tokko ta'a namni Oromoo kaayyoodhaaf waan ta'eef jechuudha. Jireenya keenya akkaataa geggeessuu qabnutti geggeeffachuu danda'utu nurra jira. Amma waa'ee kaapitaalaa miti waa'een isaa carraama kanaan namni ani gadi jedheen hojjedha jedhu jiraate jechuudha. Amma liiftiroo jechuun waan kaapitaala hin barbaannedha. Garuu guyyaatti waan qarshii ittiin galii argattudha. Si galee? Akka ittiin nan hojjedha namni jedhu namni fedha kanaa qabu jiraate ennaa jechuudha. Kallattiidhaan iddoo addaraasha keenya iddoo hojii keenya kana yoo dhufe hanga nama 100 hundee gara ani liiftiroo hojjedhee gadi jedhee jireenya koo nan jijjiira namicha jedhu namicha ani gadi jedhee hojjedhee ol jedhee nyaadha jedhu deeggarsa hin goonaaf. Yeroo kana goonu kaapitaala irraa hafaa tokko qabaannee miti akkasumatti harka wal qaqqabnee amma humna keenya wal bira dhaabbannee jireenya rakkisaa kana keessa dabarra. Namtichi taarraa birrii 100, 200, 300, 400, 1000 laattuu fi boriin immoo nama biraa tokko harka nuu qaba. Akka ittiin harka wal qabneeti bakka bor nama gaarii taana nama guddaa taana namoota akkuma poolitikaadhaan siyaasaan biyya kana keessatti dhiibbaa uumne ikoonomiidhaan namoota dhiibbaa uuman ta'uu qaba. Dhugaa baay'ee namatti tola. Isaan jettan kana hunda gati narraan fadhoonis namoota walitti qabamee deemuun koo nafu. Mee bu'aa ba'iin daldala keessatti nama mudatu yookaanis miidhaa rakkooleen garaagaraa nama mudachuu danda'u akkuma gaarummaa qabu akkuma ol ka'uu qabu gadi bu'uus qabu rakkoolee garaagaraa jira. Rakkooleen daldala keessatti nama mudatan maal akka waliigalaatti kan biraan immoo hojii isin ammarra jirtanii daldala konkolaataa irratti rakkoo akkamii qabame? Rakkooni namni tokko gaafa dhalate koo akka rakkoon dura isaa jiru bare. Gaafa gara haadhaa keessaa baatu mucaan tokko maaliif boos addunyaa hin beeknetti dhufte bakka. Addunyaa hin beeknetti dhufte garuu wareertee ati biyyaa boofacheessu hin qabdu. Addunyaa kana akkamittiin bitee walgalee keessa jiraadhaadha kan ilaalamu qabu. Biizinesii keessa yeroo galtu rakkoo si mudata, qonna keessatti si mudata, hojii mootummaa keessatti si mudata. Guyyaa guyyaatti jireenya jiraannu keessatti rakkoon jira. Addunyaan rakkoon keessa hin jiru. Rakkoo akkamittiin mo'aadha kan jedhu amma gaaffiin keenya inni guddaa kan irratti yaaduu qabnu. Yeroo gara daldalaatti galtu amma daldala hojii konkolaataa yeroo daldala konkolaataa yeroo daldallu kanaa jechuudha nuun. Nama wajjin daldalaa wajjinidha kan walitti dhuftu. Dhufaniiti nama tokko sitti hammeessu. Abili kun hattuudha irraa of eeggadhu sin jedhu. Asas namichi kun hattuudha yoo jettee maamila silaa boorsee fayyadu tokko dhabaa deemte jechuudha si galee. Inni iyyuu rakkoo tokko ofisaatiin. Namoonni tokko nama si fayyadutu dursanii namichi kun si miidha siin jedhu. Namichi kun si miidhuu danda'a si gargaaruu danda'a. Na gargaaramoo na miidha kan jedhu garuu ati ofii keetii adeemsa mataa keetii jireenya mataa keetii kaayyoo mataa keetii karoora mataa keetii baafattee keessumaa biizinesiin jechuudha. Hantuutaaf adurree wal faana jiraachisu jechuudha bara. Kan nyaatuuf kan nyaatamuutu jira iddoo kanatti si galee. Tokko ta'eedha kan si nyaachuu barbaadutu jira. Tokko immoo karoorsee achiin bahee kan si nyaachisuu barbaadutu jira. Warra kana lamaan wal faana nu hoogganne taanaan biizinesii hoogganuu hin dandeenye. Kan isin jechuu barbaadu
rakkoon daldala konkolaataa keessa jiru konkolaataan baay'ee of eeggannoo barbaada. Akka daldala biraa miti. Birrii hojii kaapitaala barbaadudha. Birrii guddaadha si'a tokko kan dhabdu yoo dhabde yoo buufatte birrii muraasa buufachuu dandeessa. Of eeggannoodhaan bitamuu qaba. Amma nuun kallattii lamaanidha kan hojjennu. Biyya alaatii kallattiin ittiin fidamu jira. Biyya keessaatii kallattiin ittiin bitamu jira. Namoonni bitanii namni konkolaataa hin bita yookaan namarraa liqeeffateetu bita yookaan rakkoo addaa tokko isa mudata yookaan immoo fedhii isaa fooyyeffachuu barbaada. Sigalee namoonni akkas konkolaataa gurgurachuu barbaadan gara keenya yoo fidan nuun gatii madaalawaadhaan isaan irraa binna. Yeroo tokko tokko akka tasaati waan harkaa qabdu tokko narra kadhe yeroo jettu dachaadhaan gadi buusanii sirraa bituu barbaadu namoonni. Namni keenya kanallee shawwadamuu hin qabu dogoggoruu hin qabu. Hin fida gatii madaalamaadhaan irraa binna nama keenyarraa. Carraa kanallee neennaaf jechuudha. Inni kan biraa konkolaataan akka meeshaalee biraa miti of eeggannoo baay'ee barbaada. Anama yeroo tokko tokko maamila kooti wajjin amma yeroo taa'ee yaadu wantoota sirreessu qabu baay'ee isaa ilaaleera. Maamilli kooti wajjin yeroo dhufu maamilli koo manatti makiinaa yookaan karaa irratti arganii yookaan TV irratti arganii waan tokko tokko arganii murteessanii dhufu maatii isaanii wajjin. Konkolaataa akkasii bitachuu barbaanneedha. Ijoollee yeroo karaa deemtu yeroo ijoollee wajjin taphatu abbaan koo konkolaataa akkasii bitatti. Haadhi warra abbaa manaa konkolaataa akkasii bitatti. Abbaa manaan hin dhufaana biraa konkolaataa bitu. Anaa wajjin kallattiidhaan utuu kan walitti haasofnu konkolaataan kun siin ta'uun jedhanii. Isaan murteessanii dhufaniiru. Mari'atanii dhufaniiru. Namni kun konkolaataa biraa fuudhee yoo galee maatiin isa eege miti waan ta'eef walitti bu'iinsatu uumama. Qabeenya sana itti gammaduu dhiisuutu uumama. Akka isaa konkolaataadha waan ta'eef tabilaasha'uu danda'a. Uwwisa jalqaba isa jenne bituu dhiiste jechuutu dhufa. Sii galee? Kanaaf maatiin illee yeroo murtoo akkasii konkolaataa sadarkaa bituutti murteessu sa'aatii barbaadan nu bilbilanii nu waliin haasa'anii mari'atanii nuunis maatii keenya kaa. Isaan maatii keenya jechuudha kastamarii keenya maamila keenya. Amma fakkeenyaaf kan ilaaluu qabdu ati maamilli keetiif hojjetaan ati waliin hojjetu tokko yoo walitti bu'an dursa kanatti kunuunsuu qabdu maamila keeti. Hojjetaan si bira jiru kan inni jiraachuu danda'u maamilli keetti fufiinsaa osoo bira jiraateedha waan ta'eef. Maamilli koo nu biratti akkuma maamilli mootiidha jennu sana gochaadhaan kanuma agarsiifna. Maamilli keenya waan isa kassarsu tokko bitee gabaa keessaa yoo bahe yoo kassare carraan boru maamilli biraa karaa isaa nu dhufu inni dhiphata jechuudha. Waan gaarii tokko maamila keenyaaf laanne maamilli sun waan sanatti yoo gammade inni immoo maamila biraa nuuf fidee dhufa jechuudha. Akka kanatti gabaan keenya bal'ata. Gabaa biyya kanaa bor akka mo'annu abdii guddaa qabna nuun. Akkaataan ittiin mo'annu garuu tokko maamila keenyaaf kunuunsa ga'aa gochuu fi of eeggannoo ga'aa gochuu fi yeroo tokko tokko kan namni ilaaluu qabu daldalaatti bilbilu birrii meeqa qabatanii bilbilu birrii 200 230 bilbilu qabanataniitu konkolaataa bitachuu barbaadeeru. Daldalaan sun kan inni ilaalu faayidaa isaa irraa argatu sanadha malee miidhaa jarri sun miidhamanii ilaalu. Kottaa kan makiinaa qabadaatti seenaa ammoo kottaa konkolaataa wayii jiraadha. Yeroo dhufan konkolaataa inni xiqqaan birrii 500 ol. Namni sun birrii 300 fudhatee as hoteela ta'anii birrii isaanii daldala sana wajjin deemanii nyaatanii dhuganii maal jedhanii harka duwwaa maatii namatti deebi'anii galantu jira. Maaliif akkas ta'a? Namni mana isaa taa'ee fedhii isaa nuu ibse wanta barbaadu sana erga nuun qopheessinee fi wacii baasii dabalata tokko malee dhufee nu wajjin walii galuu waliin arguu danda'a. Hin danda'a. Garuu namoonni birrii hedduu yeroo isaan kasaran argeeraan. Karoora malee dhufanii as ji'a tokko ta'anii. Rakkoo uummataa yookaan rakkoo maamilootaa qofatu hin taane tokko dhaabbattoonni hedduun hojii ofii qabanii beeksisan namootatti. Fakkeenyaaf amma namni as dhufee konkolaataa kan gurguru PC kan keessanii kan Oromoo ta'uu isaallee beekuu dhiisuu danda'u tarii namoonni beekan immoo jiru. Tajaajiloota kanuma illee akka argachuu danda'an tarii bilbilaniitu namni biraan gidduun gadiin siin qofarraa kallattiin argachuu akka danda'anii bu'aawwan faayidaawwan garaagaraa argachuu akka danda'an beekuu dhiisuu danda'u. Akkuma beektu Oromoon immoo garraamiidha hedduun isaa jechuudha. Garuu tokko dhaabbattoonni garaagaraa beeksisa irratti gadi bu'aadha. Akkuma dhaabbattoonni Oromoo keessumaa beeksisa irratti baay'ee gadi bu'aadha. Beeksisa maan jiru. Isinis ama beeksisa hojjechuu qabdu. Namoonni immoo beeksisa san ilaalanii kaanis hin bira dhufu. Akka kanatti akka bitatan barbaadu. Faayidaan kun giddu galeessa ta'a jechuudha. Mee faayidaawwan hawaasi sun argatan gama beeksisaatiin isa ta'uu gama kallattiidhaan isin biratti bilbilanii argachuu akka danda'anii fidanii gurguruu akka danda'anii akkasumas bituu akka danda'anii kanatu ibsiteef miidhagtoota keenya. Tokkoffaa wanta lamaan sadan tokkotu jira gidduu kana. Nama dhimma isaa waan biraa bitachuu dhufeetu daldaltoonni yeroo birii nama kana nyachuu barbaadu maal godhu hiriyaa isaatti bilbilaniitu abaluma makiinaa bitachuudhaaf jedhee namichi karoora isaa malee
Makiinaa bitaa irra ta'edhaan hin mul'atu akkuma achi bilbilee. Namichi makiinaa bitachuu hin dhufne mi'a biraa bitatee manatti galuu dhufe. Kaapitaala kanaa qopheeffatee hin dhufne. Isa booddee maal jedhu makiinaa bitachuuf jedhe naan jedhan jedheeti maal jedhanutu makiinaan bitin manatti galeedheeti namni karoora isaa malee birrii lilliqeeffatee wanta biraa isa silaattiin hojjetu fuudhee makiinaatti bita dhufee makiinaa bita. Yeroo jalqabaa akkamiin gaafadhaan konkolaachisaan keessan immoo eenyudha? Waggaa meeqa konkolaachisee amala akkamii qabaa? Konkolaachisaa inni konkolaachisaa ture konkolaataa akkamiiti? Abbaan qabeenyaa inni konkolaachisaa ture bu'aa hammamii argate jedheen gaaffii akkasii gaafadha. Ani galiin namni sanarraa argatu fudhadhee callisuu nan danda'a. Garuu ikoonomiin nama keenya hammuma du'etu rakkinni isaa naannee boornu bira ta'a. Namichi har'a ijoollee 3, 4, 5, 6 biyyatti nuu qabee nuu guddisaa jiru sun yoo inni kasara ijoollee isaanii bor maal ta'u? Ufanii asitti yookaan hattuu ta'u maqaa keenya badabar. Yookaan namoota karaa irratti hojii dhabanii rakkatan tokko ta'u. Yeroo kana qabeenya walii keenyaa eeguun akkaataa qabeenyi nama hin qisaasofne eeguun dirqama keenya ta'a. Kanaaf inni waan galchini keessa baggalleet nama wajjin wal lolaa oolleet yeroo sana warri faayidaa addaa irraa barbaadan bakka isaa wajjin wal maaltu wal rakkisee bakka kontra rakkisee bitanii naqanii fudhanii waanuma hin taane bitaniifiti namtichi utuu mana hin ga'e garaajiitti gala. Garaajiitti birrii hedduu baasee namarraa liqeeffate konkolaataa dadhabaa fudhatee gala biyyatti. Amalumti konkolaataa moo iddoodhaa iddootti garaagarummaa qaba. Konkolaataan iddoo piistaa hojjetu hin jira. Konkolaataan ispaaltiirra hojjetu hin jira. Kunillee beekumsa gahaa barbaada. Maamilli keenya kan baay'ee nu caalaa beekan jiru. Nuti amma tokko beennannee hojjechaa irraa. Nu lamaan caalaa kan beeku immoo makaanikiitu jira. Yeroo kana kan walitti lamaan keenya araarsee jiru jechuudha. Ogeessa waa'ee kanaa nama sirriitti waa'ee kanaa beekudha jechuudha. Anis baay'een beekadhee maamila koo dhiibuu hin qabu. Maamilli koos immoo isan jedhe kana malee hin ta'u jedhee immoo kana ta'uu baannaan du'as jechuu hin qabu. Ani waan maamila koo miidhu maaliif maamila kootiif kenna maamilli koo yoo buufate naaf bu'aadha. Kana keessatti of eeggannoo ga'aatu godhamuu qaba. Konkolaataan keessumaa baay'ee of eeggannoo barbaada. Haa ta'u konkolaataa haaraan galchitu alaasin? Konkolaataa haaraa hin galchina amma garuu sababa koovidiitii wal qabatee rakkoon doolaarii sharafa alaa kunis waan jiruuf baay'inaan amma alaa galaan jiran konkolaataa akkuma biyyaatti baay'inaan alaa galaan jiran gara boodaatti garuu konkolaataan biyya keessatti kan gaxxamaman hin jiraatu. Moodeliin isaanii kan ol ka'a mootummaan 2015 kaaseeti konkolaataan kan galuu qabu jedhee qajeelfama akkasii baaseera waan ta'eef nuun immoo biizinesii kana keessa waan jirruuf sanaa wajjiniin akkamitti ajjeesti goone hojii keenya hojjenna waan jedhu karoorsaa jirra. Dhumarratti dhaamsa kanan qabaatu kana itti dabalteetta ta'ee gaarii ture kan jedhamu yoo jiraate gamanumaan immoo guddisuudhaaf immoo maalirratti hojjechaa jirta karoorri kee maali kan jedhamu itti dabalee nu kaasi. Dhaamsa ani qabu qarshiin tuffatamu akka hin jirredha. Qarshiin tuffatamu hin jiru. Qarshiin tokko karooraan sochoonaan qarshii tokkorratti waa dabala. Qarshiin tuffatamu miliyoonni tokko immoo miliyoonni 2 miliyoonni 3 immoo hin dhumu qarshiin kun jettee yookaan amma keessumaa kan adii baanaani namoonni dhaqanii sa'a 3tti yeroo caatii baatanii deeman yaadame. Namoonni sa'a 3tti dhaqanii diraaftii biiraa fuula isaanii dura naqanii yeroo dhuga yaadame. Sin aarsanii akkasumatti ilaaltee ittiin aarsu nama hin beekne kanatti si galee namni kee inni tokkoffaa seevingii irratti baay'ee xiyyeeffannoo gochuu qaba. Inni lammaffaan jireenya isaa karooraan geggeeffachuu qaba. Inni sadaffaan immoo walitti dhufuu qaba. Isa tokko bira qarshiitu jira, isa tokko bira beekumsaatu jira, isa tokko bira humnatu jira. Warroota kana walitti yoo finne rakkoo ikoonomii kana keessaa hin baana jedhee yaada. Namoota biyya kana irratti dhiibbaa uuman ta'uu dandeenya jedhee yaada. Riiskii sodaachuu hin qabdu inni guddaan immoo. Ati riiskii sodaachuu hin qabdu. Yoo duutee yoo koo riiskiin jira bara. Amma fakkeenyaaf nama tokko du'ee hin awwaalte iddoo tokko dhattee awwaalteeti. Namicha kana wajjin maa ittanii addaan galtu bakka guyyaa dhumaatti hundumti keenya achi dhufuun keenya oolatti. Akka tasaa iddoon sun misoomaa barbaadama yoo ta'e namicha chaa waliin jettanii lammata wal nagarrootan kana mootummaa iddoo kanaa kaasaa iddoo biraatti dabarsaa jedha. Erga du'ee namni koo riiskii jala addaan ta'u bara. Soo kanaaf yeroo waa tokko hojjettu riiskii sodaachuu qabdu bakka si galee. Inni guddaan garuu lola keessatti nammoo ameera jedhamuuf nammoo ameera jedhamudha. Nan nyaatamaaf nan nyaadhaadha si galee. Nammoo annaan addunyaa kam geetuun moota. Nan nyaadhaa addunyaa kam geetuun nyaatta. Abbaan barbaada qabu maal si dhabbise. Nammoo ama hinnaan garuu meeshaa gahaa qabaattee mo'amta.
Innaa kanaaf namni keenya kutataa ta'uu qaba. Kutataa ma ta'uu qaba bakka namni maalni akkas. Bakka dabarsitee ilaaluu danda'u qabda sii galee. Harri kee xiqqoo ishee gadi bu'aa ta'uu danda'a. Bor kanarra fooyya'aa ta'a. Amma namoota tokko ilaaltee ta'e herrega negatiivii hojjetu. Herrega negatiivii hojjetu. Sii galee waan nama biraa qaban fa'aa irraanfatanii maal jedhaniitu kisaara dammaru ani kassareera ani badeera ani beera. Yeroo kana immoo waan qaban illee sabasabachuu hin danda'an jechuudha. Namoota keenya baay'een koo horii dhabanii miti biizinesii keessaa kan ba'an. Sii galee yaada jalqabatu kassareera jedhan jalqabatu mo'ameera jedhan jalqabatu ani badeera jedhan. Namoota akkasii yoo akka barbaade utubde hin ba'an. Namoonni keenya utuu kana keessa hin ga'in waliin mari'annee inni Afrikaa qabus inni dhaabbata gurguddaa qabus inni baankiin irra jirullee namni keenya ama baduun qabu baqa. Sii galee harka wal qabu qabna asitti akkas as ga'uu keenyaaf kun namoota baay'eetu nu faana dhaabatee bara. Gara dhumaatti illee carraa nama galateeffachuu kan alaatte isa hundumaa dura waaqayyoon baay'ee nan galateeffadha. Waaqayyoon nan galateeffadha. Oromoon jedhu naannoo baadiyyaa turre waa'ee TV hin beennu naannoo magaalaa xiqqootti gallee TV bokkaan keessaa roobu wayidhanii birii kaffalee teenyee ilaalla. Arramuunutu namoota mul'atan taane kana kan godhe maaloodha atilees anammaa miidiyaa isa kanaa wajjin miidiyaa shanaffaa yookaan ja'affaa ta'a kan waliin gaafiif deebii akkasii geggeessine jechuudha. Kun ani nama jabaa nama beekaa nama qabeenya guddaa qabu ta'ee osoo hin taane waaqayyotu godhe kana. Kanaaf waaqayyoon baay'ee nan galateeffadha deddeebi'ee gara namaa tasa jechuun darbe gara itti amma ofuma nama of komachiisu ta'a malee. Sitti baay'atanii. Bakka humna olii bakka harmeen keenya abbaa malee nu guddisanii haadhi warraan koo maatiin keessatti guddan paastor Niftaaleen fa'aan obboleessi koo kan biyya Ameerikaa jiru Gaaddisaa Yoonaas jedhama obbolaan koo warri kaan namoota hedduudha bakka bilaakboordii gurraacha wayiitti chookii adii yeroo facaasan beektameti hin bareeda yeroo akkatti ilaaltu gurraacha irratti adiin fayyada jechuudha. Akka kana ashaara nama hedduutu narra yeroo ilaaltete nama hedduu bakka ammallee yoo dhufanii namni kastaamarii koo ta'anii yoo dhufanii karaa itti guddadhu barbaadu bakka isa iddoo biraatti hojjetamu asitti hojjetamuu qabadu bakka aanan guddisuma jedhaniiti bakka si galee namni namaaf qoricha inni jedhamu amarratti baay'ee hojjeteera namni na gargaareera baay'ee na gargaareera yeroo hojii mootummaa keessa ture namoonni anaa wajjin gatii baay'ee kaffalan jiru jireenya koo sheeppii godhu na gorsu ergan biizinesiitti galee immoo inni kaan bakka baay'eedha bakka. Kanaaf akkasumatti waliigala namoonni hanga har'aatti na bira dhaabbattan booris na bira dhaabbachuu barbaadan galanni ani isinii qabuuf kabajni ani isinii qabu dachaadha jechaa. Nuti gargaareen jira baay'ee galatoomaa. Inni dhuma miidiyaan kunillee jalqaba irratti akkuma kaase mana hedduu bira dabartanii mana keenya waan dhuftaniif isinillee na gargaaruu barbaadanneeti bar. Amma karaa Akkamiin mucaa kana nama dabarsan isteeppii tokko jettaniiti malee kaffaltee addaa waan ta'e wanti addaa isinii godhamee miti. Kun deeggarsa guddaadha. Yeroo baay'ee garuu nu wal tursuurratti xiyyeeffachuu qabna. Beessalee yeroo jedhu miidiyaa keenya kanaan hojjechuutu nurra jiraata. Gabaa keessa akka nuyi hin baaneef wal utubuu qabna. Namoonni keenya baay'een aadaan kun hin jiru kanaan dura baay'een turre si galee daftee taakuu wal jala kaa'uu qabda. Utuu booddeetti deebi'ee dhaabbanni keenya hin kufin namni keenya hin kufin dursitee akka hin kufneef bakka beessa asirratti hojjechuutu nurra jira. Miidiyaa kana hordofuutu nurra jira daawwachuutu nurra jira yoo komii qabaanne komii keenya kallattiidhaan miidiyaa kanaaf dhiyeessuutu nurra jira kana nuuf fooyyessaa jechuutu nurra asuma waan jechuu barbaadu miidiyaa kanaaf jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni mana keessatti dhiibbaa uuman ijoolleedha. Isinii galee yeroo FIB jettanillee ijoollee bakka waan akka ashaanguliitii wajjin waan wal qabatu ta'e dirqama maatii yaada ijoollee waan eeguuf miidiyaan kun carraa mana hundaa keessatti ilaalamuu qaba jechuudha si galee. Waan ashaanguliitii wajjin wal qabatu waan ijoollee harkisu beeksisa irratti illee gocha tokko irratti illee yoo akkas godhame miidiyaan kun carraa bal'aa deemuu qaba si galee. Garuu namootuma dudulloomoo irratti namoonni dudulloomoon namoota har'aatiif bu'uura. Namoonni har'aamoo sabooriitiif akka itti wal qabatee deema. Amma garuu yaadii mana hundaa keessatti eegamu mana hedduu keessatti eegamu yaada ijoolleeti. Wanti godhamu hundumtu gabaa kee turuudhaaf yeroo biraa yaa carraa keenya isa dhumaa miti carraa wal argine walii wajjin haa ta'u istiidiyoo keessan illee fi akkuma isin dhuftan nu daawwattan dhufnee isin daawwachuu hin qabaanna baay'ee isin jaallanneerra ulfaadhaa galatooma thank you. Baay'ee galatoomatis yeroo keerraa yeroo bareedaa kana nu kennu keetiif keessumaa gorsaa dhimma bizinesii irratti namoota gara daldalatti fiduudhaaf kutannooti qabdu aariitti qabdu akkasumas nama keenya guddisuudhaafis kaayyoota kaayeffattee kaatellee baay'ee kan nama boonsuu fi nama gammachiisudha.
ergaa kanatti intas dabarsee kan himaa waajjira keenyatti nan beeksisa jechuudha. Baay'ee galatoomii. Egaa daawwattoota keenya kan sin faana ture Ansuutumee Gasulaatii ogeessi kaameraa keenya seenaa lammii ture. Waan nu daawwattaniif ulfaadhaa. Burqaa biraadhaan walitti deebinaa. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii.